Sandisa isinin jala kun ergaa ani isinii dabarsu kana tu itti maa jirta yoo kasammuun isaanii didee ofirraa dhiibu ta'e malee argi ati jaalala akkamiin jaalatta jechuun waayif si gaafadhe. Jaalala akkamii yoo jettu jaalalli tun gosa hedduu jira beeki nama tokko si jaaladha yoo jettuuni by the way jaalalli tuni hedduutu jira beeka akkuma fakkeenyaa fi dhiinni hedduun jiru jaalalli illee hedduutu jira si galaa miti kanaaf jaalalli ati na jaalattu jaalala akkamiiti dhugaa dubbachuun firoo mallee hin balleessu jedhan mitiire kanaan dura baay'ee yoo ati nama arrabsitullee wannuma ati nama arrabsituuf jedheeni si qeeqallee hin beektana fakkaate kana dura. So like gaafa namni ammoo jireenya isaa jiraachuutti deebi'u gaafa laayinii mataa isaa irra deemu gaafa jireenya of ta'ee jiraatu ammoo wanni nama san jaalachuu si dhorgu hin jiru. By the way wanni ati nama qeeqtuuf nama sirrii nama qeequ yoo taate gaaf namni qajeelee karaa nagaa irra jiraatu ammoo wanni deeggaruu isa si dhorgu hin jiru. So si jireenya kan kee jiraattu ammoo nama kamiifuu deeggarsaa ta'uu nama bira dhaabachuutti amantaa jireenya kan kee jiraataa jirta. Yeroo itti ammoo gadheen sirroorristutti ammoo ani akka obbaleettii tiyya qaaliititti dhugaa dubbachuuf nama si tuqu kamiifuu obsan qabu jechuu akka dhuunfaa kiyyaatittani. kanuma maaliif si gaafadhe onni jaalalleeti na jaalattu jaalala akkamiiti jedheefi asitti amma siin dubbadhe jennaan beektaa koomentii jalatti wal fuudhaa fuudhii rabbii jedhi jedhanii beektaa jedhan gatii san ta'eefi ani yeroo tokko beektaa dhiifama naa godhaatii Oromoon tun maali jedhee gaafii kiyya dhuunfaa taa'ee of gaafadha maaliifu jaalala jennaan jaalalli isaan beekan tama sireerra waliin ciisu qofa. Kana bari rakkoo ka ta'e. Jaalala jennaan ebeluu kana ni jaaladhaati jennaan jaalala sireerra waliin ciisan qofa beekan. Jaalala jechuun ta'u obbolummaa jirti. Tan namummaa nama tokko bakka ka hujii isaa jibbitu bara hujii isaa badaadha bara akka malee waan hin taane bara hojjeta bakka waan lubbuun ta'e hin feene. Gina ammoo maal gootare nama ta'uu isaa qofa bakka malee jaalala. Dhugaadha. Isani jaalatta hojii isaa hin jaalattu cannaqamaa jiraatta argite tokko san namummaa jechuudha nama ta'ee dhalachuu jaalachuu lammaffaa ta'a oromummaa jirti sadaffaa ta'a hojii nama sanii jaalattu jiru nama sanii jibbita hin feetu garuu ammoo hojii nama sanii ni jaalatta argite kanaaf jaalalli akkuma dhiiga tokko gaafa wanna jettee yoo ilaalte dhiiga keenya kana dhiiga hedduutu jira jechuudha dhiiga laakkaa'u wanna jedhutti hedduutu jira. Meedikaala dhiigaa godhe yoo jedhan namni tokko ammoo wama dhiiga kan kee hunda meedikaala goote sitti fakkaata dhiigni namaa kun dhiiga hedduutu jira. Soo akkasuma jaalallee hedduutu jira jechuudha. Isinii galee. Saniifuun galu atitti muun dhiisiniiti ittuma himi. Ana namoota asirraa jaaladhu hedduun qaba. Osoo heerumee jaarsa qabaadhee jaarsa jala jiraadhe illee ebeluu kana hin jaaladha hin kabajaa namoota jiruun hedduutu jira jechuudha ijoollee dhiiraa jecha. Gatii kana ta'eef waa jennaa wal fuudhaa. Gaafa wal fuudhanillee rakkanna hin barguyyama wal fuudhaniyyuu jechuudha. Osoo amma inni na biraa gabaabbate yookaan biraa gabaabbadhe yookaan xiqqoo inni na biraa ijoolluma ta'e an biraa xiqqoo isii wanna jedhe qiyaamana sirraa isin qabsiiftan ta'a ajaa'ibaati. Akkasii bari warra fuudhuu kan kee si gurguree ka'ee diigamuu keellee eeguu barummanni kun. Ta'anii sirra qaraanii bar. Amma ammoo bar yeroo tokko waan si ajaa'ibu bar waan laale keessaa jechuudha. Keessattuu anuma ijoollee kiristaanaa osoo hin taane ijoollee musliimaa jechuudha. Warra waaqa uumatti jechuudha. Uumatti gammadu jechuun itti amanu. Waan rabbi fide hunda laa ilaaha illallah itti amanu jechuudha. Maaliifuu
namni tokko waan gurraachatus ta'ee gabaabatus ta'ee dheeratus ta'ee fokkatus ta'ee bareedus ta'ee rabbitu uume jennee amannaa mitiire. Dhuga. Nama tokko biraa ati yoo gurraachattee tokko si biraa adii ta'e eebate maal fuudhe? Eebate rabbummaa mucaa maal godhee kana fuudhe? Eebate intalti ta'e nafoo maal taatee kanatti heerumte? Uumama rabbi uume kanayyuu qaanfachuu jirra jechuudha. Rabbittuu qaanfachuu jirra. Yeroo tokko tokko yoo laalu jechuudha. Dhuga keeti. Rabbuma rabbi uume kanattuyyuu kanaaf gise yoo laalu gise achi kaatee ati viidiyoo hojjettee ammas jala dhuftee rabbii jedhiiti fuulduree rabbii boruu dhaabattu san yaadadhu. As bar muuziqaa gadhiifnaani bar fuulduree rabbii ta boruu dhaabattu san yaadadhu. Rabbiin irraa si gaafata. Akkullaan deemin akkanan godhatin. Deemtee bakka biroo dhattee gisee argitu amma maal jette sitti fakkaate? Eebate taramaa nama fuudhe laata? Eebate akkam gurraachatti? Eebate akkam gabaabbatti? Ajaa'ibuma bar ajaa'iba. Isa taatee haga isa duubaan dhaabattutti. Rabbi na gaafatu. Si uumaa waaqaa xiqqaanfattu rabbi sin gaafatu jechuudha. Ajaa'iba. هذا فتنة الدنيا والله. ناورو من سمي عربي فكنا. والله تعذبي بقى. I'm really sorry ya itu lagi menjadi. Akkasi sorry mayyuu hin barbaachisu bar ummanni jireenya nama ofii dhiisee jireenya namaa jiraattu isa taatee isa duubaan haga dhaabattutti bari ati jireenya ittiin fakkaatu kaati jiraattu kana bari rakkoon jira. Nama gaafa heerumallee afeetan amiin jettan feetan lamiin jettan. Muka gaafa nyaata hiisellee feetan amiin jettan feetan lamiin jettan ugardantaa keessan wallaahi lan akkasitti ilaalee baranam. Maaliif jenna bakka warri dura na jaalatu osoo qullaa dhufee asirra dhaabadde illee numa na jaalata. Warri dura na jaalatu namummaa kan kootiif na jaalatu jechuudha. Numa na jaalata yeroo kamuu. Warri dura ammoo dhalachuu kootuu jibbu. Gariin islaama ta'uu na jibbaa. Gariin arsii ta'ee dhalachuu koo jibbaa. Gariin ammoo oromoo ta'ee dhalachuu kan qofa ka jibbu jira. Galee. Inni waan maal ta'eef nama jibba bari namni suni nama ta'ee maaf nama jibba. Gati kana ta'eefi. Anama bakka irra wanqaayadha. Wallaahi bara yeroo tokko fa maal godha dhufee maal godha si fakkaate taa'ee yaadamee taksee laayii kanarraa bu'e. Sida nabiin kennaa arrabamaa jira. Quraanni nu ciccitaa jira. Garasii yoo laalte masaa quddusiin gubataa jira mummuraa jiran. Asiin kunoo nabi Isaa jechuudha Yesuus Kiristoos namni jibbuun jiru akka amantii musliimaatitti jechuudha. Argite asiin fidaniitiin kun suuraa isaa gubee kun maal godhanii wanni godhanii godhaarra hin jiru. Du'aa qarbii jala gara galchanii gubaa jiranii. Taada ana yoo na arrabsan ana nama lubbuun jiru kana kamaaseta meeqa qabu kana maaltu narraa hir'atee jedhee of gaafadhatee bee. Dhugaa keeti. Kasi bar namoota hedduutu tokko maal jedha si fakkaatee abduu sila akkanas si arrabsaa tiktokii makanaati yoo dhiifte hoo maal maaf si arrabsa yoo dhiifte hoo naan jedhan. Kaayyoon wallaaltotaa milkaa'e jechuu bargaaf tiktokii si dhiisiisan. Yaa yoo dhiifte hoo Kanaaf kaayyummaan isaaniitu. Annan dhiisaa usuu du'ellee uummanni nan dhiisu. Lubbuun jiraadhee tiktokii dhiisuu miti. Qarbii jala yoo jiraadhee uummanni nan dhiisu. Kaasanii si dubbisan. Kanaafaa. Gaafii qiyaamaati gaafatamtu si gaafachuu barbaada. Arsiidhaaf kutaan biraa wal lolteeti. Suuraan kiyya shamarran arsiitii waliin ol ba'ee gaggaragalameetiin na arrabsamu. Siigalee dhala arsii jedhanii jechuudha. Kanaaf osoo jiru tiktokii dhiisee miti du'ee tiktokii dhiisee uummanni nan dhiibne. Uummanni waaqa ofii kan itti amanu hin dhiibne fi ana maal waan ta'eef na dhiisan. Ati dhugumaanii beektaa namootni gaafa akkanatti lafaa ka'anii sirroorrisan beektaa seenaa badaa ati qabaatte ammoo maal akkasii godhan yaadutu sirra jiraata beekte. Har'a osoo akka namoota kaanii like backgroundiin kan kee waan badaa yookiin viidiyoolee adda addaatiin qabaattu taateeti uummanni kun beektaa maal akka yaadan yaadi har'a.
arrarra dhaabattee yoo laaltu wantoota akkasii Andiirri waliin haasa'u dhiira akkasiitii miti jechuun namaa waliin numa haasofta bar namaa waliin haasoftu jechuun osoo hin taane namaa waliin numa haasofta garuu maal inni dhiiruma kana kan waliin haasa'u kanaan akka namni Neetu ayii godhaa fi malee arraba dhiisaa warri arraba barreessitan yoo jiraattan baqadhaa jala laayifii isinitti tolaan jirre jala maalumaaf jooyin goota yoo isinitti hin tolle hin deemtanii iskrool gootanii silkii keessan maal ummata akkamiiti mata jabeeyyii abbaa ummanni nama arrabsu kun. Ani garuu jechuudha wanni silaa yaada natti ta'uuf konfidensi na dhoobu tokko yoo jiraate maal beektani yoo jiraate jechuudha wanni garuu rabbii kiyyatti bakka waan san hin goone rabbitti galata galfan bakka lubbuun harka namaa keessa bichaan ta'e. Kottumee jiloo kana ol harkisime. Hireen namaa tun bichaani bakka harka namaa keessa hin ta'e bakka. Kaza baalaayi habiibi who cares. Akkasi. Noori jilitti. Oye, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu akkami? Jirra akkami ati nagaa baga nagaan dhufte. Baga nu aydan alhamdulillah jirra. Fi akkami naa qabda? Jira galata rabbi akkam jirta fayyaa keeti. Jira wallahi sagalee maa sila laaftire? Kaleessa teessotumaa oole adda aggaa fi arsenaalii barra. Congratulations isin jenna waa onnaan jedhirre. Akka ishee karroo feetuu baane arsii kanaaf arsenaal hin deeggarra. Ayyee. Baay'ee nama baay'eetu maqabaasii kanaaf deeggaree arsenaalii barra. Akkuma waan arsii moo'attee kanatti jechuudha teessoo kana tumee iyyee achuma qoonqiti